Janama se sene sitti. Janama se sene. Don si godaan wajjin deemta. Iji namaa maana seene? Yaa waan dhagee ganaafate amma walii gallee jiraabi. Mee oggaa mana kana seente yeroo mana kana seente maal baase dhagamu sun? Akkam tattaata? Waswaasuma tokko nabbara mudaan akkanatti dhagamu. Waswaasa cinqii. Kan deem faanaan jiru. Akkanatti ati amma saniifuu maal filatte duuba? Jaarti. Maali? Si dhungadhaan si fayyisa faa. Dhugoon fedhuun. Maal fedhu? Akka namni dhungatu fedhuun barbaadu. Kalaas ayyee. Maali mee? Hoo. Na tumu feetaani? Hoo na tumu. Na tumu. Kaana tumu. Halas hin tumu ta'a. Na tumu kaa? Leesh? Akkatti na fayyituun barbaadareen. Waaniini hedduu mareechuu deemu akkana tumtuun barbaada na tumu. Maal na wajjin mareetu deemu? Na tumu kaa? Na wajjin mareetu kana. Kanas na tumu ree. Laas jiru sun tumu. Natti haraana miree duru natti haraana tumu malee mu. Na wajjin mareetu. Natti haraanii hin jeebarta. Sitti haraarame halas. Natti haraanii hin hararamnee Na tumii duuba yeroo na dhuftutti si tumu malee siin naa himaa na tumii. Siin naa himaa. Gajee waa balleessan akkamiin nama haraarama. Takki wal subeetu wal haraaramaa. Ayo na sosobe halas. Sosobe. Ijoolleedha. Ijoolleedha kana sosobe. Gareef soqodatutti hin jiru. Maal na kadhatu jirte riiba keessa akkasiin na bareessitee na haaftee. Dhiifama naa godhii. Halas dhiifama. Ittiin deebi'uu. Lubbuu dhiifama. Haadha manaa jaalatamtu. Oyyee. Halas dhiifama. Kalaas tamam. Ayyee maal feeta? Harka rakkanna tamam. Ayyee. Maal naan barachuu deemta? Mara adda adda ba'a. Wanni si mari'achuu deemu ni jiraa miti. Guyyaanii fi nas buduu sani ni dhufaan. Ayyee. Guyyaa kaan gamas gamte. Manni kan jibbite leesh dhuftaree guyyaa sun. Guyyaa sun maaltu siif daree? Si jechaan dhufa. Erga dhufte duba guyyuma hundi dhuftu. Gizee hunda dhufu hin ta'a. Ani mana kanatti mirqaan gurra. Maalish? Waan jibbuuf hin beekan. Na dhukkuba maayis. Mana kana gate isa. Ayyoo. Maa waan akkam faasirra dhagamu. Qaama kana na dhukkuba. Deem naan jaan. Osoo asa si daru. Ayyee. Kana saniif hin jibbe. Saniif jibbite. Miti mana gamsiisan dhageeti. Mana gamsiisan dhage. Bishaaniin achi kaayee tokko naaf dhiyaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu. Jirra kun as geenye jirra waa hunda baachaa hedduu takkan aaree hedduu takkan miira keessa galee hedduu takkan na aarsite sun maaliif iyyuu jettan na aarsite maaliif si aarsite jettan akkanuma namni tokko gabbee maaliif deemtee manuma sanuu manni sun ka isillee ta'u qulfii isii tarkaa qabaa meeshaaleen ta'e isii keessa waan taate kanuma isillee ta'u akkamitti deemtee mana sana duubaa dhayitii jeetin hedduu takka aare garuu aara keessan ammaan tan nadda dhagaamu jira. Micoon hin fayyine fayyinsu dhukkubni waliin tan dhukkube sanuu hin fayyine manuma kana jibbaa waan akkana dhagaamaa jechuu jirti. Shayitichi sun dawaa naa kanneen dawaa kanallee numan godheefani garuu dawaa nan godheef sunis dawaa hin taaneef na fakkaatte dawaa nama ta'eef numa fayyise garuu ammallee siiriin hin dhabamtu mana kana keessaa. Mana siree kana siiriin hin dhabamtu mana majlisaa ta'e mana kaayyoo ta'e malee asii hin dhabamtu mana kana keessaa siiriin dhibbaraa dhibbatti ammoo hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan takkaan na ajaa'ibsiise. Siiriin tun yeroo tam mana keenya kana keessaa baddi yeroo tam siiriin tun asii dhabamti. Waan hedduu takka ajaa'ibana ta'e waan hedduu takka na yaachise waan hedduu takka miira keessa na galchee waan hedduu takka na yaachise waan hedduu takka illee miira keessa na galchee cinqiidhaan na faale. Halkan kana yaadaaf cinqiidhaaf hin bulan. Yaadaaf cinqiidhaaf hin bulan halkan kana gara gaggalaatiin bula. Hirriiba namni gachiisee rafu an gara gaggalan isaaniif fixa. Yeroo takka gamanan garagala yeroo takka gamanan garagala akkasittiin hafta'u jira. Ammoo yeroo taminan jireenya kiyya kun wal naa qaxxaatee jaartiidhaan walii gallee wajjin jiraannaa jechuun sun guyyaa kamii jeetiin yaada. Hedduu takka yaada hedduu takka miira keessallee gara amma nadha gaamteetiin osoo kaameraan maruu jiru osoon isiidhas as teessee isiin iccitiitan quban qabdu waan jiraa kanas quban qabdu dhukkuba barana isii dhukkube sanis quban qabdu saniif
isin hubachiisa jee mana gamsa firaa argee amma akkama godhu yaada tokko naa dhufe. Yaadni naa dhufe kun isinii yoo wal mari'adhe natti tola. Yaadni naa dhufe kun tuujii san fayyisiidhaan kanatti hedduu tokko hojjirte kana tuujiin sun yoo namni kee yoo saayibban kee hojjechuu jirti. Isuma sanuu yaame iccitii tan tani sedhees dhiifama jee maallaqas kanneefi fuudhee itti araarame ammoo waan akkanaatti hin dubbatee waan akkanallee ganaatti hin deemin jee waadaa qabsiisee yoon biraa deemee dubbii icciitiidhaa ta'isii dhukkubee aan dhoyse tan na jalaa ba'uun ooltuu jeeti yaadu jira. Dubbii tan akkasitti faala yoon itti haayoo hin jedhamu. Faamilii akkas jeeti yaadu jira. Dhufu jirti fakkaatti sagaleen dagaalaa kana kameraa. Yasin agartu khalaas ammoo rabbi haa fayyisu du'aa godhaaf du'aa hin teessan duraanuu du'aa mateessantu fayyise malee du'aa sheekaatii miti dawaa isiidha hin godhaaf erga isin achi galtes anis beekaaf hin lollolaa yeroo takka namni ni aara namni si dadhaba anis aareetiin isuma tanaa ta'in akka jala deemee oolane ayyee hottu Hottu bakka ta'e deebii ta'e. Lees turte gaa duuba? Turte gaa? Turte moo? Narraa dhugeera lees laata? Siirraa dhugeera ta'uu malee. Amiraa jira beektee? Salaamtaa qabdu meeshaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa akkam nagaa qabdanii jirtu isiniin jecha. Numa jirra nutilleen waan takka jira. Gammachiisuun jiraachuu jirra. Haa godhu jirra. Artiichiin irraa godhu jira. Garuu kursirra taa'atiin isii lafa teessee malee. Haati danaa maal akka hin qabu. Wallaan waa hartaa waan bufattaa sila. Ambara hedduu takkan si jaaladhaa sun. Hedduu takka illee si kabajaadha. Asiif hin du'aa bara. Ati na dhiiftee garuu deemuu barbaadda. Si dhiisee deemuu osoo hin ta'in si dhiisee deemuu osoo hin barbaadin. Maal jennaan uumama miira namaa kana si dhaga'amu jira miti. Maaltu si dhaga'ame? Uumama miira keessa jiru kaa. Yoo waan feetii maddumee waan feetis maddu. Sana waan siin jeeban. Wanni siin goone hin qabu. Mii maalna ani basi waan naa gootu hin fadhu reefu. Sumaan fadha malee waan takka waan itti naa gootu siin fadhu sanuma jechuu barbaadeetti. Halas erga waan takka hin feene wanni sii godhu borumoo iftaan dassi baasee bakka bishaan zamzam irraa dhuganii fi bishaan deemaa bishaan xabalaa bakka gartee bishaan qalbii ta'e tana irtaas godhu tokko dhuytuu jira achis geessuu barbaada. Leessa. Hidhaan nama hidhaan jaanii aan dhageenye har'a akkas jechuun dhawee. Karaa ogga deeman gaa. Deeman ni hidhanii karaa nama hin qabne hin beekan. Akkam. Yookaan gaara irratti si baasee qilleensa si barachiisuun fedha. Gaara. Gaara. Tiada tak, marah kongko. Aja Masih mission. kabajeti sudah ada. Dan tanah perau kan gama sih sebenarnya tapi nabi radufte. Tanah nabi Aku radufte. tahu je ya, nere arte ne berada ente mere. Akka te arte te sumfaron. Aare garuu dallane aara sanni fayyaadha lukkan seeki. Fuula kee kan hoggan arginu fayyaa. Kalas tahu. Ati garuu mirqaana qabda. Mee hoggan mana kana seente yeroo mana kana seente maal baasee dhaga'amu sun? Akkam tattaata? Waswas mata kau nak peramudan tekan tekan. Waswaasa cinqii Kayak diam fana itu. akkanatti. Bakka dalagaa xiyyaati illee gisee ndaqoo qalee jaartiin hindaleessisan beeksisan kan biyya. Hayyee yeroo as dhufte uummata san dhiise sanis yeroo dhufaani yeroo as dhufte maaltu na dhaga'ametti waswaasa cinqii booyi waswaasa ni godha. Deemu mana angatti lubbuun kan hima deemii. Osoo namaanis hin mari'anne. Numa deem bas haa deem lubbuun naan jettii mara lubbuun namaatu ishee ta'a. Amma gisee nachoon laqee nagumaan hin ta'a. Yaa jiraatu. Wanni osoo nama osoo illee hin jirtu dhiira maali jeetiin mataanis na dhukkuba waa sila mataan na dhukkuba. Halkayyoo hoggoo raftee. Osuma rafuutiin manaamaan bishaanuma kana fa'aa qarreeta na faana. Manaamina fakkeessa laakiin zaayira na fakkaata. Giseen ol kee homaan jira baxxaanee malee. Amma ilaan tana giseen achi jiru waan takka nagarra. Hanga ni tahu sanis waan takka nagarra nagumaan hin taa'u jiru. Hayyee. Wanni takka illee natti hin dhagahamu. Ammoo. Amma ifman ol seenee waswaasaatiin seenee gibbii tana giseen ol seenee waswaasaa. Gibbumarraa. Ay waa gisman gibbii tana ol seenuu onneen tiituma akkana godhatti.
wayii xammaayis foolee kan mataa kana ni yaa. Kanas bakka tana akka inni sheekotii irraa osoo hin dhageen taane abbootii keenyarraa hiyyoota keenyarraa dhageetti waan akkanaa kana hogga gartee waswaasaa fi cinqii fi kana hogga gartee quraana fi qaraataa silaa yookaan ammoo quraana wasilaan garaamare inni qaraataami ammoo ija namaa seene asitti ija namaa seene doonsii godhaan wajjin deemta. Iji namaa maana seene? Yaa waan dhagee ganaafate amma walii gallee jiraabi. Walnaan sinuu waliin jennee jiraabi. Iji namaa maana irraan seentire jaartii namaa iji namaa irraa seenti. Ni seenti. Osoo sinee hundumaa na seeni iji namaa. Iji taliidhaa qofaan tadhalaa hundaa nama seenaati. Amma tan fuudheeti bakka dawaadhaa bakka dawaa waswaasa kan ittiin waan amma si jiraa kan hunda dhiiftu si geessaa akkam jetta? Bakka dawaa jira gaa. Sheekha bira. Mataa maal irraa Sheekha bira. Sheekha bira. Naraa dhiisi boo. Lees? Maluma kana hin deemee. Lees bakka sheekhaa tana akka jibbitaati. Bakka sheekhaa lees akka jibbita. Yoon takkaa kana dura bakka sheekhaan si geessinaa hin jettan faduraan duraan ifi deemee biraan dhaqu. Bas eeggan sheekha maqaa siddanii haartaa warra. Lees? Ni hin feeneer. Maaliif? Hin beekon. Adaa achi nama dhuftee kutee jaartiin sheekaatillee annanii fi kana faana dhuftee. Kongkong godhattu hin jettee isaan nama biraa reeftu hin jee. Kalas laayee hin jettee dhumu. Kalas ammas hin geessitaa? Isii bira mu? Manuma. Yaa isii biraa miti. Sheekha tokko jira sheekha biraa. Sheekha Oromoodha. Sheekha Oromoo. Isaanis Oromoo. Oromoo yaani hundiidha sheekha jabaadha. Biris geessiin dawaa kan sii gorsu. Dawaa kan sii godhu. Taarsiisiitillee hin jabaadha. Akkam jettu? Yoo ni hin fenne na dhiisa kaasaatti. Asnaa yoo Kalas ofirraa rafaan dhiisi gaamma dadhabe. Hai deemna gaa. Asirratti mu gosa. Asirratti deemna. Deemtira konkon ofiti gaa jirti konkon. Deemtira konkon ofiti. Hai nu ofiti. Booda nyaanna. Hai si kaan amma fedha. Maali isa? Amma fedha deem kalbu. Deem. Adiisi gaa. Deem. Hoosira kana. Yaa siraan fedha amma kanaati. Anamma matu bakala gaa gudun danduu. Barko nyaanni dalagamaa jira. Kalas. Kaina nokka atan dhufin ture dalagee jira. Nyaata godhuun beekna seeti. Dhugaan beekta? Nyaata godhuu. Ayiwa. Eegaa ni beekna. Giseen ana zilmaan hin godhetu boo? Yoo jaartii as jirtu mata bakka seenuu natti ulfaati. Amma nyaata nu godheetiin jira deemnu fiti. Amma godhattee? Deemnu fiti nyaata. Godhattee dhugaan nyaattee? Nyaanni godheetu man dhiise. Maali gootee dhiistaree raftaree? Rafeetiin kaayee nyaadda jiru. Kalas san dhiisin irraa horaati. Kalas deem fiteetu ni nyaanna. Ati nyaata goote kamtii si fide boo? Lees yoo dhaabdi waan rakkoo. Ay biidhaame. Maal ta'e bii? Kalas nyaata godheetiin si fide. Haa ta'e isaan yaa. Kanaa jira waan. Hordoftoota fi qabeeyyiimtoota ija'asuun akkuma gartan nyaatan an godheellee hin jiru. An beekaa finjaan nyaataa miti shaayii dhaabuun beekon. Beekaa finjaan akka isin irraa gabbaatu waan ijjatiidha. Nuti waliin beeluu jiraame saniin isin ibsa jeeti. Waswaasa kanaa fi waan kana sheekha kanas sheekha akkanaas fayyisee hin jeen maalin ta'etti dhukkuba sanii isin irraanfachiisee waan taateef sanitti yaada jesu jeen sheekha akkanaa jira jeeni sheekas dura dhaqeetin dhukkuba san waan isii gaafa kaan teessisan yaadachiisin jeeni akka nama taakkatti ija namaatti jira jeeni ammoo isii siiriitti rasiiruma isa duraan dhumini ija namaatti jira jee dawaa goodhaaf jeeti yaadu jira yoo itti milkoonee kana wajjin deemtu taate inshaallah viidiyoo taanis viidiyoo biraa qabadheetiin isinii dhufa. Akkasii naayamtuu fi guyyaan isii baasuu qe'e. Katti baasuu isiniif dhufaan hordoftoota qabeeyyiimtoota